أما زنانة نانيرة آية ما ديتا وتوير كا جول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ماكينات اللي بيت تكرتم تسابينيا ثماننا مكوبة كوفي يبجاها في ويد يعني كوني يعني أمانة كمسي ونانو ولي يلي سبتيت أمانة سبتيتي كانت تنقودا إذا ديمسنا بني يشوف كلام وندان ويو جت تيم ما ماكينان سني فتاة ماكينان برجنا ما كلام nama pada dia pun pasal burga nama apa pak? Jet. Aku masih dura, ini nama dura. Jadi walau ni. Karena naskot lagi. Jadi kita makan nama sih. Kamu ju, makan ni. Gambar terus terkar apa? Ergan pun ergawan lot. Kababu mat. Bol makina ni dah kita. Kamu bici kala. Soalnya ada sesuatu. Ini orang gudda wan dalam buka kamera. Dekenu berbat. Mal, dekenu berbat. Jadi tibo. Mal itu jadi duaan dua. Jadi sih. Nama wahid itu juga makan dua era. Nam tu sih berbat. Lagi bat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hawaasa kenna Oromoodha hundi keessan kabiyya alaa jirtan kabiyya keessa jirtan. Hawaasa kenna naannoo godina addaa Oromiyaa keessa jiru uummata Walloo gargaarsi kun gargaarsa aanaa Sanbateeti. Akkuma beekamu bulchiinsa magaalaa Sanbatee itti aanaan kantiibaa waajjira kantiibaa xalayaa dhaabbata deeggarsa egereetiif barreessee jira. Dhaamsa sana irratti nama 12,000tu buqqa'ee hanga ammaatti bakka itti hin deebine nyaata barbaada, uffata barbaada, hawaasni keenya bakka itti hin deebine waan dandeettaniin nu bira dhaabbadhaa haala jedhaniin yaamicha isinii dhiyeessinee turre. Yaamicha dhiyeessine saniif har'a deebii kennaa jirra. Wanni nu kennan harka tokko kurnaffaa wanni gaafatame waan nama 12,000ti. Wanni nu har'a ergaa jirru immoo waan nama 1,000 Kairraafis nu eeggata. Dabalataan immoo dhimma biraa keessa jirra, dhimma lubbuu biraa keessa jirra. Waan isin dura waadaa seensisan osoo kan Booranaa hojjechaa jirru kan ammoo jidduudhaan hawaasa keenya bira geggeessaa jirra. Dhaamsa kana isinii dabarsuu fi kan Booranaa ammoo guyyaa muraasa booda inshaallah haala barbaachisaa ta'een humna guutuudhaan iddoo sanitti argamnee hawaasa keenya bira dhaabbanna. Dhaamsa warra Wallootiif waan nu dhaamtuu fi kantiibaa magaalaa Sanbatee itti aanaa kantiibaa magaalaa Sanbatee dhaamsa qabu deebii isaatiif maal jettan hawaasa keenya maal jettan? Gonni nama dura jiruu fi ifa boolli nama dura seeneef ifa. Kanaaf kantiibichi xalayaa nutti barreesse bakka nutti barreessite akkuma nutti barreessite dhaabbatoo garaa garaatti hawaasa keenya dandamachuudhaaf ammatti hafte kan rakkoonni Walloo furmaata waaraa hin argatu dafee hin argannes yoo samaayiidhumaa ta'e malee warri lafarraa kun waan qajeelchuun fakkaatu. Maaliif jennaan barbadaa'ee ibiddaa keessa jirti. Garanaanis waatiitti hojjetame. Waggaa dheeraa waa itti hojjetamee dhuftee as geesse malee daree guyyaa keessaa miti. Kun immoo birmannaa dirqama birmannaa hawaasaa barbaada. Birmannaan hawaasaa kun yoollee atleast isii madooftillee madoo wal'aannachuun isii beeloftillee bakkeettaftillee bakkeedhuma sanatti satarachuun waan keenya ture. Amma manneen barnootaa keessa jiru. Namni achi viidiyoon achi ilaaluuf baay'ee nama gaddisiisa. Yoo jiraachuu dandeenye waan nyaataman nuti argitu waan jedhu fa'i jira. Eessa buleetii nyaata taajumna nama jiraatan nyaata jedhanii sirriin akkanni. Namni haadha qabu itti yaadu, namni obboleettii qabu, namni dubartiidhaa dhalate. Inni kaan yoo dhakaarraa tolfame moojii isaati akkana fakkaata garuu. Namni namaaf yaadu, namni namarraa dhalate namaaf yaada. Yoo dhakaarraa dhalate garuu waa tokko waan goonuu hin qabne. Yoo immoo dhalatee ka'ee dhakaa ta'e sin beeyi. Itti yaaduun dirqama keenya. Walloo kallattii lama sadiin caba qabdi. Caba sii kana itti birmatanii wal'aannachuun
arras sababa rakkinni booranaa dhufeef jecha rakkinni walloo akka waan dagatameeti malee hin dagatamne akka waan dagatameeti garuu kanaaf rakkoo walloo numa qaba inshaallah warbi jedhe amma nyaata nama 1,600 yeroo jennu hammam tokko dhaqee yeroo bu'ee ka'e eessumatti tolfatti laataanis immoo yaaddessaadha maaliif jennaan nama 12,000 buqqa'ee bakkee jiraa jedhee kantiibaa magaalaatu haasa'e kantiibaa magaalaa eegaa haasa'e immoo filmachuun kanuma hawaasa keenyaa taa'ee hawaasa keenya hawaasni walloo ammallee akkuma sanatti jirti jedhee yeroon ammallee ka'u suuraanii walloo hamma kana namni akka inni bakka hin arganne godhamuudhaaf jecha namni suuraa walloo kaasee biyyatti gabbaasan jiru hin baane faallaasaa immoo namni isin ta'in nan ta'in isin hin ta'in suuraanni daldalatti baafachuudhaaf boorana jira kaameeraa fudhatee beela keenya gabbaasuudhaaf kaameeraa kan nagadaa anna shakkiin qaba footoo hojjetamaa jiru kana keessaa hawaasa keenya footoo kaasanii baranjiitti geessanii gurgurachuuf illee jedhee shakkiin qaba yoo kaasnes akkatti kaafnuu fi nu satarataa keenya golgataa garii himataa nutu beeka waan ta'eef abbaa dhibdii wanni kun kanaaf namni hundituu dhaqee kaasuu baate natti tola harka ormaatiin fayituu ka'uu baate natti tola waan abbaa abbaatu beeka waan ta'eef keenya nuutuu kaafanne nutti tola tu ambiduu kaasuu baate nutti tola kanaaf warri bulchiinsa naannoo booranaa jirtanu waan ambii suuraa gurgurachuudhaaf jecha yookaan immoo nu xiqqaannee jennaan walitti agarsiisanii gammaduuf jecha hojjetu keessatti wanna kaasas yaadamuu qabaan jedhaan gama kooti hin dagatinaan jedha aayyoo akka malletti faa footoo kaasanii gadhiisaa jiru haadha dadhabdee kuftee ciiftu haati jara akkanatti ciisan jechuudhaaf haa ta'u yookaanis immoo gatiitti baafachuuf haa ta'u yeroo nu rakkanne akkanaa kana mattumaa warri kaleessa akka nutti duunu barbaadaa ture hadda akkatti nu kaanu nuuf yaadan jedhee yaadu kanaaf walumaatu dhiifne ammi keenya amma ba'uu qabu nutu beeka namni keenya of beeka ofis immoo bakka fokkee ofii yeroo fokkee ofii taa'een eegu rakkoo hawaasa keenya rakkoo keenya ta'uu wajjiniin warra rakkoo keenyatti gammaduuf immoo xiqqoo gammachiisuu dhabuun silaa gaariidha jedhee yaada ergaan kun sila dhaqqabu kan biraa itti jirtanii akkuma beekamu rakkoon booranaa ijoolleen jarmanii ta'anu eda birrii toora birrii miliyoona 2 walitti nuu qabaniiru inshallah isin dhaqqaba jennee yaada yoo rabbi jedheen dhufaa birriin kun yoo dhufe immoo isin dhaqqaba jennee yaadna beezinillah yoo rabbi jedhe eda ta'a baabulan jechuun dhagaa argisi garii akkuma kana namoonni siikoo mandollee waa hojjetaa jira warri siikoo mandoo waa hojjetaa jira akka siikoo mandootti waa hojjetaa jira akka maabaraatti jechuudha jimma walitti qabee jira jimma almost lakki warri biyya kan riyaad warra nutti erge miti warra nutti hin ergin naasaa jira nu karaa keellatti keenyaati miti galateeffachuudhaaf hin kaasne kallattiin keenya dirqamaa miti kallattii barbaadina ergu hawaasa isaa dhaqqabachuudhaa san kanaaf warri jimma kantiibaan jimmaa socho'ee obbo Najiib abbootii qabeenyaa adda addaatti bilbilee qabeenya walitti guureera qopheessaa jira isiniif erguusaa jira warra booranaa hin qeebalattan yoo rabbi jedhe akkuma kana kantiibonni adda addaa utuu jirri akkuma kana godhaa immoo wal hirree rakkoon booranaa qofa taasa'amaa jira malee baalee bahaa keessa wayii jira baalee bahaa keessa uma akkanaa fakkaatu jira gammoojjii akkanaatu jira rakkoo akkanaatu jira hongee akkanaatu jira namni gabbaasaan jiru haasa'aan jiru quba qabaadhaa jechuun isinitti dhaammadha salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh namni nyaata kana qeebalu Sheikh Abdul Latiif abbaan nutti dhimma عبد اللطيف طه شيخ عبد اللطيف طه تو سير راكبلا كنتيبا وامته كنتيبا انت لا نتبرر فتيرا فنيرني غيرني مرحبا اما سيجاجرني مرحبا اتشجرني مرحبا نام سكينا شيء اسيس فني اسرنا اكن بدني طلا بدني اجدي بياني اكن اسانتو كيبلا اكن اسانتو قودا كنتيبان magaalaatii fi kana kantibaatii fi warri mootummaa ka'achi jiru ufii dhaamsa kana dhaamate dhaamsi isaanii dhaamnu akka dhaammattanii hanga dandeettaniin qoodaa kennaa fi hawaasa keessanii kana dhaamsa tokkoffaadha inni lammaffaan waan xiqqoo hawaasatti mul'achuu danda'u rakkoo kana ibsuu danda'u amma yaadaanii wanni gargaaramaa jiru kun yaadaanii akka naannoo biraa waan hin taane kaasanii gadhiisan sana sun ta'e waan ta'u immoo akka nu ergitan dhaamsi kun waan hawaasa bi'uu bira ga'e kana ta'a jettan dhaamsi kun immoo oguu isin bira ga'e akkaataa itti raabsamee fi viidiyoo isaas nu ergaa amanaan keessa nu dhaqqabeeraa nu jedha nu deebisa akkan kana dhaammanna assalaamu alaikum maayyii irratti qophii booranaa kana irratti abbootiin gadaa utuu silaa dura buutanii abbootiin amantaa utuu silaa dura buutanii
qeessonni sheekonni abbootiin gadaatu sila dura buutanii jettanii wanni kun gargaarsa waaraa ta'a jara sanatti abdii hora isin immoo baay'ee argaan jiru maaliif an arguudha beengaafi nagaatti. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.